influencer ta'e kashamarraniitis khadiiraatis hawaasni kun rakkinuma keenya wajjin akka nu kabaje silaa beeytanii dhugaa rabbii waan fiduu barbaannu hunda fiduu ni dandeenya. Fiduu wanni namni akkanatti isin jala rakkatuuf bar jaalala ta'isanii barobaleeyyan jaalala dhugaa hagamta akka isinii qaban. Even kaas jala taa'ee sababu murtiguutuutti mu'aaz arrabsu sababu mu'aazii murtiguutuu arrabsu akka itti baafatu wallaaleeti isin arrabsaanii beeytanii akka itti baafatu wallaalee akka itti beekuutu akkasi sunis jaalala irraa takka. Rabbi jaadhaa baaju sheekotiin gurguddoon wallahi manguddoon gurguddoon even sabni biraa damiina rabbii jiijoollee sana ni jaalanna tun isaaniin hin maltu jaan duuba kana caalaa maal barbaaddan harkattanii bar waa ajaa'ibaa harkattanii bar harkitanii loluu keessanii isin jibbina arrabaa ilkee wal dhooyti isin malaayikaa miti ilma namaati hogguuni hammoo daangaan dabrina achi booda amma booda hoo jaalalaan kabajaan bakka itti wal arkuu qabnu wal garree bakka wal guddisuu qabnu wal guddisne wal maddii jiraachuu qabnu yoo Dr. Nuruddin dhufe taratti jalaa buusaa ol baasaa deemna ibsaa yaada kee ibsadhu achi booda immoo naamusa ani sillachuu haasawuu hin dandeessan. Ibsaa fi mirgi keeti. Galatooma ulfaadha Dr. Danuu Saatillee ulfaadhu dhugaa sinjaa guddaa keenya jabaa keenya duraan dursee sin galateeffachuu barbaada waan kana hedduu seentee jedhanis akkasitti fuula uummataa 7,000 isaan jedhaa qaban kanarratti sagantaa wal gaafachiisu feetuuf galatooma ulfaadhan jaa akkasuma immoo warroonni keessaanii haga ajaa'ibaatii fi hedduun ijoolleen diyaaspooraa jira kan rabbumaa jaa wal taraarsaattanii hundi keessan galatooma ulfaadhaa isin milkaa'ee jeetii yaadaa firmaa shakkinaa isin jechuu barbaada akkasuma immoo itti aansuudhaanii murtiguutu dhangalatu jechuu barbaada murtiguutu ogon galatu bijooni akkuma bifa geemaatiin sodaatee geemni kun gandummaa fi gosummaadhaan diiga jettee adda sanitti lolli keessan egaa walitti poosti gootan sun akkasumatti gosummaa fi gandaan akkasin diiguu jiru ragaa baateet galatuuni summarti dhaabuu danda'uu qabdanii kanaafuu atis ta'ee maazis ta'ee geemas taphattanii taphachuu baattanis wanni isin nuti akkatti gammannu isin wal moggaa arguu jaalatanaayi geema yoo feetan ka jaalalaa isin tabachiifna feenu isin tabachiifnu asumaanu bulook irraayis wal baasaa salamtaa gubbaa tanaa miti ta'onneedhaa waliin jaa takeessaasan waliin jaan isin jechuu barbaada akkuma murtiguutoon eegalee je'eenis maazis eegalee isaan duume waan jirtu yoo barbaachisaa ta'e nama nurra guddaatu jira abbaa dubbii harkaa qabu jira damiinumatti nachi deebisa dhaamsan isinitti dhaammadhuu fi hawaasa bal'aatti dhaammadhu hawaasni bal'aan kara maas gortanii maal sodu akkana lakki murtiguutoo akkana jettanii hundi iddoo sanatti wal'aa jirtan hinoo isaan kana isaanis warri naa jecha murtiguutoo arrabsitan warri naa jecha maaz arrabsitan dhiifama waliin godhaa nuti tokko taane wal jabeeffadhaa nuti gar tokko danda'e jedhanii uummataaf asirratti ibsuu danda'uu qaban jeetii yaada damiin ibsaa galatoom ulfaadhu fedhadhee jira. Galatoomi umrii dheeradhu dhugaa rabbi si haa kabaju kabajaa guddoo qabda jaalala guddoo qabda akka nama influensara asirra jirutti nama hedduu si jira deema nama hedduu si caqasa rakkoo akkanaa tana beektee baga mudatte hiikuu ni dandeenya inni bar cinan nu laalu jira babani yaada hiikuu ni dandeenya alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u hiikuu ni dandeenya obboleeyyan keenyalleen ija mirgaatii fi ija bitaati arra as dhufuun isaanii qaaniitii yaabeera hamtuun isaanii hamtuutii kabajaan isaanii kabajaati dhugaa rabbi hedduu galatooma tanaafu dhugaa rabbiitiin isin jaa hedduu galatooma obboleeyyan keenya kaas jala jirtaniis dhagaa mu'aaz moo'e murtoo moo'e qamoo hundi wiinarriin isin jiru akka hawaasaatti ni dhagaamti sagaleenti yaa muraa turte malee dhagam sagalee gaamaa jirti ni dhagaamti sagalee ni dhagamte mi dhagamte mi galatooma umrii dheeradhaa isin lamaan nagaya haasawa dhagaya rabbi jechi rabbiin itti beekam tokko keessaanii beektan araaramaadha maqaa rabbii irraa tokko nama araaramu nama irra biraa namaa darbu rabbi illee jaalata kanu miidhame jechuu ni dandeessan isin lachuutu akkasuma wajji bira walii kutaa jiruudhaati duniyaadhaa beete boru eenyuun nu keessaa kutaan beeknu tanaafu isin hundinuu hedduu galatooma amma karaa nagayaatiin qabu takka walii haasawa hawaasa kanallee waan gaarii dhageessisa rabbi khairii isin haa dhageessisuuti achi booda akka feene ta'uu dandeenya eega araarama asirra fitne booda feenu ni taphanna feenu hin taphannu akka feene taanee jechuu
maaltu murteessa jechuun haqa murteessa araarama rabbii murteessa bakka miira keessaa baha maaliif seete arra galgala kana maaltu akka uumamu qabeeku rabbi qofa please akkasit muaz maal jette bismillah duraan dursee assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah jirtan hundaafu walay murtii yala jirtanis warana yala jirtanis galatoomara yeroo teessan wanta gootanii aarsaa gootanii waan asirratti argamtanii itti aansee obboleessa kiyya murtiidhaanis assalamu alaikum jechuu barbaadani alaikum salam wa rahmatullah barakatuh wanni guyyaadhaan tanatti argamneef dhugaa dubbachuu fi namni lama yoo wal lole waa hedduu balleessuu danda'a gara hedduu deemuu danda'a haga lubbuu wal baasutti illee deemuu ni mala ni danda'a kanaaf anaa fi murtiin yeroo hedduu jechuun waan khayrii hedduus wajji hojjanne hiriyummaa waggaa lamaaf akkas hojii ture san keessatti ammoo waa hedduu tokko wajji hojjanne bakka rakkoo hawaasa keenyaattis hedduu hojii dhaabbanne bakka gaariillee hedduu inumaa waan tokko kaniin carrooma kanaan wasti haasoo barbaadu hagam fedhallee yoo rakkoon jidduu jiraattee waldhabbiin jidduu jiraattellee waan tokko asirratti kanii haasoo barbaadu akka yaadannootti innis ni yaadata Saudi umraa duraa waliin hin goone umraa adda adda deemne guyyaa adda addaa umraa lammata irratti yeroo umraa goonee deebi'uu qabna jennee murteessineetiin akkasii murteesseetiin wajji dhufnee harama yeroo wanta goonu Hajar al-Aswad dhagaa gurraachisuun garteeme dhagaa gurraachisuun sadarkaa isaanii beekta namni musliimoon sadarkaa isaanii beeka bakka sun warra Naajeeriyaa warra gurguddaa warra gurraacha kana qofaatu dhiibachaa maal jaa bakka sun wanta jaa bakka san deemeetiin dhagaa sun ungachuu barbaada wanta jechuun barbaadennaan nama hedduu keessaa ol na fuudhee achitti na darbee gara sana geesse ol na fuudhee jechuudha ani fiifuu qallaa kana anyhow galatisaa namni gaaromeen namaatis qooda walis kaayuu qaba murtiin iftoomina ni qaba yoo si jibbe si jaalates zirruma sitti wanta ja'a arra guyyaatti wanta namaa dubbannuu miti namni hundinuu hanqina ni qaba haa ta'u akkasumattis na balleessee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkuma amma anaafisatu caala wal beeka waan ta'eef lubbuun isaanii beekti yeroo kana jiru yeroo taraa dabartisanas anas taraa dabartisan anaasitti balleesse torban kana keessa guyyaa badii keessa garuu san dura ammoo wanta kuttaa na balleesse akka malee hagan bakka yeroo dheeraaf na dhukkubee hunda mana ciisaa ture namoota na dhiyaatan damiina suuraa isaa illee ergeen ture na dhukkubu jira mana keessaan jira torban sun guutuu haala bareedarraan turre waa hedduu tokko jeeqamee maatiitti jeeqamee xiqqoo haalli gaariin turre alaa kulleen namni wal dhabuu ni jirti dongora ammoo taraa tana uumameef itti gaafatamaa nana because waan erga wal dhabbii qabaanneefu waan dhimma inni keessa jiru fuudhee maxxansuun kiyya sirrii hin turre viidiyoo sun illee kaasee hin turre viidiyoo dachaas waa isaa dubbate sun akkas yoo itti balleessee jiraadhe dhiifa mana haa godhu waan sana irra dabre ammoo namni lama haga farillee wal lolee walitti numa araarama namoota gurguddaa akka keessanii kanaatu nu jidduu jira nu jidduus dhufee haasa'e isin bira dabaruun hin ta'u namni kun rabbii sodaatuu qaba rabbitti aanee ammoo rabbii gaditti namoota hedduu tokko namoota kabajuutu jira maatii ta'ee namoota gurguddaatu jira namoonni akka isin keessaa tokko adda durummaadhaan isin faadha guddaa galatoomaa Ustaz Nasir Hamzaa fa'aa Dr. Nurattiin Zakii Daalaas namoota hedduu maqaa isaanii yaamuu hin yaadanne hedduus tokko jirani akkas ture amma sanaan onneen tiyyaan dhiifamaaf banaadha yeroo hundaa'u namni yoo wal dhabellee wal dhabii irratti waliigalee wajjin jiraachuu qaba jeetti nama naan sanaaf wal dhabii irratti illee bakka Oromoon nu barbaadutti hawaasni keenya beelawatti bakka rakkoon jirtutti wantoota gaggaarii irratti walitti ni dhufna rakkoo miti son bakka tiim workiin barbaachisu irratti garuu akkuma beeynu hundi jireenya adda addaa qabna innis jireenya isaa dambiisiidhaanis jireenya fayyaa dhiiba kanaaf baandarii keenya seet godhannee
qabsoo jireenyaatti ufuu qabna jeetii yaada kanumaaf fudhadhee jira. Agalato Muaz Uga Alfatu me akasuma Muaz agalato Danielsa murtibuto ofis charraqa lina me toltura hase yo bakasne ha dubatu ya agalato ani wanini jolle tan riji tuda murtibuto lenteti hase wadabbi kenyaaw jalalu marra khayna garu wadabbi namni hala wal jalatu wal biq wal midani beetani gizo wadabbi kenyis dar kasaniti baka fagoti deeme kana sane yamma sare dubachum barbadu hada walitti ballesin qasati mo calmata kana muwazi ballesin bi ana fara gamba malifi akuma wan kani jarjaru sane itti ballesu tis jarjare calata kay ballesin bi malna ballese malo linjanne amma yero murasto ko zorechu daga girgirin kenya sun de ma ture gab janne jirenya ki khasana be sibe wal jannati adafne wa to hamtu walin duban walin bil bil nagia ture yechu jirenya moli jirachu hamtu li yallo jiddu matara wala ko dufna tak shawalti mufanne anyway anis areti wan sanin wanti je tatara muazzim balleselet sandura garu dacha sani wali anati ballesana ifa man gafadani sinille akoma dengata group rato lina so ne wandi khasanu waan gaari mo heddu wajida barsene akka namni tina akka arabni ajab jo tagate akka maljeni sitima namni waan gaari budda wajjonne jirra gamoji borna kasa guyame ko wajitenye bakanya ne jirat wajib shamale da barsene jirra maljeni sima ga bakka namni hiyanne heddu wajidenne jirra umra wajidenne jirra ati ala kulli halin kayri fi toltu baddu wahiddu da wajida barsene yumma gaari kana kaysatti namoni nurra shop bilchina kabanis makana ma qasu barbadu akuma isana ma bilchina kaysan nurra qabdan itti fayyadamtani walati nuara sudemtan bilchina nurra qaban itti fayyadamani adduji burrat yani shoro gudda tabate magala kaysan galchuf mallaka kasan bu ifamalle makana man qasu mallaka addanu bacca jechuun anis waan qabun harka fuudhe isa kaayis fuudhe maati wal urse waan dunu go ni jir sani yero isa amman dubbanno isinitti man nagafa tokko so واحد دوستوي واحد دو خلا كمتي وقتا أشي تيسي وقا قبعة تيسي لالتي نمني خلانا مالي فكنا بقولي مواز مالي فكنا بقولي جين جي يادو ناقل تمالي كان ناقل توني بيتام so أنا كسي تطوري أنا موازين همينيا دينو مالا مولا جسني كابلو like همينيا هما مواز تو أنهم ويوتي يوم مواز أنا هما تو همو أنا رعلا أكاو الميني يقوم مولين كابلو أوبلي يعني وأنا سنجا يبو akuma refu inni gari wanne refu inni khasun bi tarabille ke sakabdu tabiratin ittisini tabala da fi muazzasi khane su gargade inni inbeenu lafasi makkate bakka dadda bulleti echu walar buza dumne nanne dumina ratina madana umma tenya takata obelete abi takaka kaba hada wahiriya kenyati isa diemu ni jira bakka itti gode isi wajin kamu ture wali bille wala katula da location e kujala mafa wala dumne khair rafi amma guyyaa tokko rafni achi khaanes deemna deemnee ogaaraynu namni nu fuudhu hundi akkaan dubbiireef dubbadheesan yoo inni keenya birabbis muwaazis nutti ragaadha burjaajaan maal ta'anii burjaajaan ka warra edaa waan biyya san jiru naaf muwaaz rabbiin nu gubbaa kun nutti ragaadha muwaaz takkaa gosa isaa gaafadhu hin beeku rabbiin kun nutti ragaa waan kana carraarraa kan kanaan dubbanaa dhaggeeffadhaa'e muwaaz gosa inni ta'e takkaa gaafadhe biyyaan gaafadhe numaa abbaan isaa biyya abbaa kiyyaa ta'uu isaa wal gaafadhe fa'a durirraa jechuudha وسيسان بيهو وان كانوا كيجوا أما جزء إنه رياض جرا باس ستيشن تبونه جرا مكينا را لا هم بينو نمي لوكيشن نوية جنجرو ورد دوران نوية كاتو ريهم جمال جا وريك تقول دوران أبو وريك تودا دي ممجا خسم فردا وريك فرنكا لوتي دي ممجا خسم فردا جولي وجدوا فوتا تو أدب باني لفوك باني جيفت داي وريك كاس جيسون سمجرا يرني بيخينا جيفت داي أمنا موازير جلوس كاس جرا إفسا جرا جلوس أمنا تيمو جدار وان خلو تيمي ميغايفي ورد تيمو جراني هاجنا جي دورا نمي توكو مكاي سانا لي يقول هذا شو بعد بتر في مكينة هذا النفوري خرب من ديما ما نيسان وجسي ما نيسان خرب وجسي مال قدي نمنخون سلا أكمل مكتنا ما أفريقيا لو يبتو جيبتو جاء جيد دفع ما نيسان وجسي أكسوان مواس ما نيسان وجسي نخاي ولي تقوله قبيس الكياسة itu orang kota mencari semprot aja muaz bana bir
أما أنت كوين موازي ورقافني أما دلالين تكن ورقافتين يا تاس مال نوتي والله لا نسوا مني وجانا ما يوسين جين كجيبني وجانا ما نسوا مني وتشوف أن سني يوسين جين كجيبني ما زن كيسر نودي سيبدي الناس تجون حجر فتاة يتم مجالساني فلتو الناس أنا تكبكم بربان Mas mal tu dia ujira na amma da walani abo bin takana tu jira muaz ufne sifuna jani no to sai na funa wajir funu ni barbada ni ya fata wajir funa wajin khana bret ni mel na so be barga bil bilan ne malaka on der gisifan ne bare chun malaka biyat faida na mel gisifan ne barga amma khana tu ture adam bane hindemnu himbe no gosara hindemnu mana to ko wajiga le mal gode taga inin to mura rabbin jazaa ghafadu fi dunya akhirati amir shafi mushadire dawa to ko jirabo to wore dire dawa da go satakan dage nye khota shillachu abo jolle mane ti jufsani go saytani tabatani makhina isan darbe mane isan gese adrasha manni isa apartama da mana kana khesa abam berbadi kesuman bisni ta'aruftu nya daruga ogano digabani o debni shawadi kan nyanni haro ini dite habibi bugiyane ka tenye jiya takkamana san wow namni takka gosti undrifte in kanu jolle gosum mari nduftu jolle isilachu gosti su wali kota ti bakata katti akastri sirti da jolle aye bure dabarya aye wana gana ke soji dabarre gosu sanid da budinne nam wana gana dabarse nama namni wali nudres la darbasu malemiti namu mate shogati akamaleti soban amanne ti anda to ko shiranu rotti da tewan kana dalage obleski yawaz an sitballe sedinjira makati yanis makai satu mubarram da wotuni kala dotti di fama ka fadani wili wanne kanat len witu di baje yadu yo gari wali korche wanto vida da summi tin to wadan sibulati anje changab wallahi umri de radda hagen isnitti aren isin jalal hawasni nujala jiru kultana akka ubatum barbade bakka isin namakana friqa warkitani arram waguta kataka beete tekenya daga bubbeni fune jetti oromo isin manguddo tenya isin jalala tenya isin hawasa kenya duga rabbi rakkina hanga amman tana umame kana hundaf maka hawasati maka saniti ana difa magafat duga rakkina hada sani bergees rakkina obolaya sani abshir murti ni dabarti duga angize wonta kana haddo itun nama bochisti galatomi duga rabbi askaisa